not on la Bluetooth, not on la Bluetooth, not on la Bluetooth, not on la Bluetooth. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu hordoftoota madda walaabuutu hundi keessanuu nageenya kiyya kan jaalala kan gammachuu bakka jirtan maratti simbiraa gahuu hordoftoota tiyya arras walitti deebinee jira viidiyoo haaraa biraatiin jechuudha baga nagaa taatan bannoonni irraa maal seetu akkamitti feesbuukii keenya bifa bareedaa ta'een akkamitti kalarii isaa jijjiiruu dandeenya akka jedhu qabadheesniif daadhe hanga dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin tura namoonni chaanal kiyya haaraa dhuftan yoo jiraattan chaanal kiyya subscribe godhaa chaanal kiyya subscribe godhuuf YouTube keessanii galtu madda walaabuutu haala kanaan erga search gootanii kaatanii booda subscribe tan jettee jimattu kana yeroo tokko tuitu egas booda mallattoo bilbilaa kana irratti yeroo tokko tokkoon gubbaarra ol ta'etu kana tuitu jechuudha viidiyoowwan hedduudha kan asirratti bannoota hedduu dabarsan asirratti kan gadhiisaa jiru keessa galtanii irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha bannootawwan hedduu kan nama dabarsan as keessatti ni argattu keessa galaa irraa fayyadamaas ni jedha akkasuma immoo share godhuun dagatinaa yeroo teessaniif kalatti mangara barnootichaatti yoo dabarru akkamitti feesbuukii keenya kalarii barbaanne irra kaa'anii akkamitti fayyadamuu dandeenya akka jedhu qabadheesniif daadhe jalqabarra appilikeeshina gabbuufattu appilikeeshina kana liinkii jala descriptionii viidiyoo kanaa jala ni kaa'a gattuu xiniituma gabbuuftu jechuudha fakkeenyaaf appichi color for facebook kan jedhu kana yeroo tokko eega gabbuuftanii gaatanii gabbuusuudhaaf google play store keessanii galtu eegas booda color for facebook jettanii ni barreessitu haala kanaan kun gubbaa kana rakkisanii ba'u kanaadha anamma banii jira waan ta'eef open godhee isin garsiisa eegas booda haala kanaan isin dhufa jechuudha iddoo sarara as gadi kana pink facebook kan jedhu kan argitu asirratti bifa barbaadan irra kaa'achuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf amma kun diimaadha akkasuma immoo bifa barbaadan irra kaa'achuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf yellow kanarraa ni kenna kun haala kanaan yellow kan jedhu kanarra ni jira haala kanaan kan barbaanne irra jijjiiruu dandeenya fakkeenyaaf asirratti login kan jedhu facebook kan jedhu kana yeroo tokko ni tuitu eegas booda emailii fi password keessan asirratti ni galchitu jechuudha mee fakkeenyaaf hagan galchutti waliin na eegaa jechuudha egaa haala kanaan password fi emailii keessan galchitanii kaatanii irratti ni tuitu okay ni jettu fakkeenyaaf facebook keessan ni galla eegas booda beeksisa kana erga isiniif deekee iddoo kanarratti haala kanaan haalaan margaa jirtu kanaan asirratti banamee jira jechuudha so waan baay'ee namatti tolu tokkodha keessa galaa haalaan margaa jirtan kanaan kalarii barbaadan irra kaa'achuu dandeessu keessa galtanii fayyadamuu dandeessu jechuudha kun haalaan margaa jirtan kanaan feesbuukii keessan kalariin isaa jijjiiramee jira jechuudha waan namatti tolu baay'ee tokko waan namatti toludha irraa fayyadamaa isiniin jedha viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhuun dagatina chaanal kiyya subscribe godhaa video biraatti hanga walitti deebinutti turtii gaarii